Okay, akkuma beektan dhaloonni kan artificial intelligence jechuudha. Jechuudha. Chat GPT jedhanii yookaan artificial intelligence jechuudha. Kan fayyadamtanii jechuudha wantoota takka takka keenya amma conversation ingiliffaadha jechuudha. Ingiliffaa yookaan conversation yaalii godhuu barbaadan ta'e jechuudha. Wajjin haasa'uu dandeessan jechuudha. Artificial intelligence dha wajjin. Hoggaa wajjin haasa'uu dandeessan jennu kana garuu it's not offline jechuudha. Quality ka qabu online jechuudha. Online hoggannu kan data fayyadamu yookaan kan wifi fayyadamuudhaan isiniif hojjetu ta'a jechuudha inni sun. Sanirra dhaabbatanii jechuudha gaafa barbaadan ingiliffaas ta'ee barumsoota kaan yoo barbaadan chemistry, physics warroota kaan illee jechuudha warroota akka economics yoo barbaadan any subject gaafatanii jechuudha subject fade gaafataniitu hin dhaabtan jechuudha deebisaa isaadha. Exactly deebisaa isaa sirriidha clear taate jechuudha with explanation dhaan kan isin himu ta'a jechuudha yoo artificial intelligence yookaan chat GPT kan jennu kana yoo fayyadamtan ta'e isa san keessa ammoo isaan kun baay'ee dhagaa warroota premium jennee warroota kafaltii nama gaafatan jira warroota immoo bilisaan hojjetantu jira jechuudha. Fakkeenyaaf warroota bilisaan hojjetan keessaa inni tokko Copilot jedhamu kun kan Microsoft ta'e jechuudha. Dhaabbata Microsoft tu jechuudha. Artificial chat GPT kana artificial intelligence isaa tolfate jechuudha. Eenyu Microsoft dhaabbata Microsoft tu artificial intelligence kana hojjete jechuudha. Innis Copilot jedhama jechuudha. Jalqaba akka itti buufattan akkuma beektan gaa Play Store keessan jechuudha. Play Store asirratti gaafa search goonu Play Store no Play Store kan kana tuqna inni banutti obsaan eeggannee jechuudha. Sanbooda search iddoo itti tana tuutanii jechuudha. Gara gadii kanarra jechuudha isin mul'ata jee yaada. Gara gadii kanarra isin mul'ata jee yaada kunoo as search bakka itti tana tuutanii jechuudha. Iddoo search itti kana tuqtanii itti barreessitan jechuudha. Asuma isin barreessanii xumuranii isin fiduu danda'a jechuudha. As gaafa tuqtan COP jettanini I jettan COPILOT jettanii barreessanii san booda inni nu isinii fide jechuudha. Kunoo gadii kanatti Copilot artificial intelligence app kajoo kana yoo tuutan search godhee jechuudha. No inni san keessaa kamee jechuudha. Kalara kana qabu kunoo Microsoft Copilot kajoo warra dhaabbata Microsoft Copilot kajoo kana anammoo tana dura buusee waan install godhee jiruuf jechuudha. As tuqxaniituma isa kana tuqxanii jechuudha. No akkuma kana install ta'ee jira. Open godhinaan jedha. Open godheetumaan itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Amma gaafa hin banu amma open godhee gaafa hin banu gaafii akkaan barbaadetti itti barreessuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan tana jecha hiikoo waan barbaade fakkeenyaaf amma what is jeen itti barreessa gaa. What is the meaning of maalin jaan what is the meaning of a device jennee haa jennume